Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa guraandhala 16 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 9 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu antuu jibee horaati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiif muummichi ministeeraa Israa'el Waayit Haawusitti mariif wal argan. Kutaa Niw Jeersii bakka bu'uudhaan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets ka ta'an Kiriis Smiis seera haaraa mirgawwan dhala namaa Itiyoophiyaa lakkoobsa 861 baasuudhaaf dhiyeessan irratti kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Oduudhaa boodatti deebina. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa gumii waliigalaa paartiin mormituu Samaayawii paartii baatii 5 dura geggeessee ture simachuudhaan beekannaa kenneefii jira. Dhaabbanni arjoomtotaa akka sadarkaa addunyaa Mention for Mention jedhamu sagantaalee gargaarsaa adda addaa Itiyoophiyaa keessatti geggeessuuf karoorfatee fi baajeta garaa birrii miliyoona 300 ramadee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Isaan kun immoo humni liyyuu poolis jedhamu ka bulchiisa naannoo Somaalee godinaalee Nagallee Booranaatti dhiyoo ta'an keessatti miidhaalee guguddaa geggeessee jira jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Qaama mootummaas gaafannee jirra. Qophii addaa qabna kanarratti dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu. Pireezidaanti Doonaald Tiraampiif muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahuu marii Waayit Haawusitti geggeessaniin ergaa tokkummaa erga dabarsanii booda koreen sanatti immoo kan Tiraamp filatan Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets raggaasisuuf dhuga ba'umsa dhaggeeffatuuf jira. Koreen hariiroo alaa sanatii kan qubsuma Israa'el ijaartu deeggaraniif eembasiin Yuunaayitid Isteets kan Israa'el Teelaaviiv irraa gara Jerusaalemitti akka darbu falman ogeessa seeraa Deevid Friidman gaaffiif dhiyeessuuf jira. Gareen ambaasaadarota duraanii kan bulchiinsa pireezidaantii Riippaabilikaanotaaf Dimookiraatota aangoo sana qabatanii turan Friidman ejjennoo leellistummaa qabu jechuudhaan koree murtii haqaaf xalayaa erganii jiran. Bulchiinsi Tiraamp immoo Friidman akka ambaasaaddaraatti gamasii qabaachuun hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Israa'eliif akka fakkeenyaatti fudhatamaa jedhee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kan jalqaba torban kanaa aangoo irraa kaasan gorsaa naga eegumsaaf falmuudhaan Maayikil Fileen haasaa isaan ambaasaaddara Raashaa waliin mari'atan kadhaabii basaasaa seeraan alaa ifa taasiseef saaxilaman jedhan. Fileen guyyoota 24f aangoo irra erga turanii booda Tiraamp maaliif aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochuu isaanii garuu hin dubbatin hafan. Waayit Haawus akka jedhetti pireezidaantichi tarkaanfii kan akka fudhataniif jeneraalicha duraaniirraa amantaan qaban waan nyaatamaa adeemee fi akka hamaatti ilaalamuunsaa nama gaddisiisaa jedhan Tiraamp. Odeeffannoon dhaaba basaasaa bira miliqee ba'e kun immoo tarkaanfii yakkaati ana duras hojjetamaa ture kan ammas itti fufee jiru jedhan. Gareen seera tumtoota Ameerikaa bulchiinsi Tiraamp uggura Raashaa irra kaa'amee jiru utuu koongiresiin hin mirkaneessin akka hin kaasne seera ittisu baasan. Fileen ambaasaaddara Raashaa waliin dhoksaatti mari'achuun eenya saaxilamuun seerri kun ba'uuf barbaachisaa taasisee jira jechuudhaan miseensa mana maree kan ta'an Adam Schiff tuuta oduuf ibsaniiru. Mariin Fileen geggeessan kamiinuu haa ta'u pireezidaantichi uggura Raashaa irra jiru kaasuun hin eeyyamamuu qabu jedhan. Schiff akka jedhanitti durataa garee basaasaa Deevid Nuuns waliin kaleessa wal arganii hariiroo Fileen Raashaa waliin qaban akkasumas jiddu seeninsa Raashaa kan yeroo filannoo akka qoratamu mari'ataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa walgahii guyyoota xiqqoo dura geggeesseen Samaayawii paartiin gumii waliigalaa inni baatilee 5 dura geggeesse simate beekannaa akka kenneef ta'uu beeksise. Beekannaa kennuun kun boodatti kan harkifate adeemsa qorannaa geggeessuun ta'ullee boordichi xalayaa paartichaaf barreesseen ibsee jira. Durataan paartichaa duraaniif kan yeroo ammaa murtiin sun kasirnaa ta'uuf dhiisuu irratti wal falmaa turan. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa Nugusuu dhiyeessa.
Gabaasi Finfinneetii dhufe akka addeessutti boordiin filannoo biyyoolessaa mirkanii kana paartichaaf kan kenne walga'ii idilee guyyoota muraasaan dura gaggeessanidha. Paartiin Samaayawii baatii 5 duratti gumiisa gaggeessee geeddarumsa of keessatti kan godhe yoo ta'u, boordiin filannoo garuu beekumsa kana laachuudhaaf kan akkasii fagoo itti fudhate waan isaa xiinxaluudhaaf yookiin qulqulleeffachuun waan itti tureef ta'us xalayaan Samaayawii paartiidhaaf ergame addeessee jira jedhameera. Barreessaa boordii filannoo biyyoolessaa obbo Naggaa Duuffisaatiin mallatteeffamee xalayaan ba'e akka mul'isutti gumiin waliigalaa paartii Samaayawii fulbaana 28 bara 2009 gaggeeffame boordichaan fudhatama kan argate ta'uu kabajaan beeksifnaa jedha akka madda oduu keenyaatti. Paartichi gumii sana akka heera bulmaata isaatti gaggeessuu kan tuqe boordiin filannoo biyyoolessaa sun sadarkaa biyyoolessaas kan eeggate ta'uu mirkaneessuudhaaf onkoloolessa darberraa eegalee haga muddeetti xiinxaluun itti ture jedheera. Akkasiis ta'ee paartichi kan hir'ise qaba ture kan jedhe xalayaan boordichaa hir'uun sun maal akka ture ibsuu baatuyyuu mirkanii argateera jedheera. Hooggansa paartichaa duraanii fi isaan ammaa gidduutti waldhabdeen uumamee akka ture maddeen oduu hedduutiin gabaafamuun ni yaadatamaa jedha gabaasaan keenya Mallas Kaachoo ammaa. Dhaabii gargaarsaa Mention for Mention jedhamu bara 2017 keessa hojii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetuuf bajata qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 90 ol ramaduusaa beeksisee jira. Waggoonni darban hangi tokko dhaaba kanaaf yeroo rakkisaa ta'us sun amma raawwachuusaa itti gaafatamaan dhaabichaa tokko ibsaniiru. Dhaabii kun hojii hanga ammaatti hojjeteen bayii waariinsa qabuuf bu'aa qabu galmeessuusaa itti gaafatamtoonni dhaabichaa dubbataniiru. Gabaasaa Mallas Kaachoo ammaaf namo. Mention for mention yookaan immoo namoonni namootaaf jedhamuudhaan kan waamamu dhaabbanni arjoominsaa kan sadarkaa addunyaa sagantaalee adda addaa bara 2017 Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaaf karoorfateef baajata qarshii Itoophiyaa miliyoona 298 fi 139 yookaan immoo yuuroo miliyoona 12 ramaduusaa fi hojii isaa jalqabuusaati kan inni beeksise. Dhaabbatichi har'a ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka beeksisetti toora barnootaa, fayyaa, karoora maatii, HIV/AIDS fi kanneen birootti fuuleffachuudhaan karoorawwan hojii baafatee hojiirra oolchuudhaaf jalqabee jira. Kanaafis kan inni baajata kana ramade. Maallaqni gargaarsaa kun irra caalaansaa kan ramadame dhaabbatoota arjoomtotaa biyya Jarmanii jiranirraa yoo ta'u, kanaaf immoo dhaabbatoota biyya Oostiriyaarraa argame jechuudhaan Mention for Mention boordii qabutti miseensa kataan Piiter Reene beeksisanii jiru. Piroojeektiilee bara kana keessa Itoophiyaa keessatti hojjetaman keessaa tokko akka fakkeenyaatti fudhachuudhaanis akkana jechuudhaan ibsan. We are going to build here and to finish this year about 20 schools. Barana manneen barnoota 20 ta'an asitti ijaarree fixuuf yaana. Kanirra namni Itoophiyaa miliyoona 2 fi 500,000tti faayidaa argataa jenneetiin abdanna. Akka herrega kiyyaatti kunin qooda hiyyeessallee keessa hiyyeessa ta'ee fi jireenyi isaa wayyeessuuf tolchaniif. Ibsaa dhaabbatichi baaseerraa akka hubatametti bulchiisota naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa keessatti manneen barnootaa haaraa 7 fi kabiroo 17 ijaaruudhaan ala boollawwan bishaanii 83 fi burqaalee bishaanii 76 cimsuutti dabalee waaltaaleen bishaan qulqulluu irraa argatan 159 akka ijaaraman beeksisee jira jedha Mallas Kaachoo ammaa. Xumura irrattis hayyuu seenaa akka ta'an Profeesar Riichaard Paankreest dhalatanii umurii waggaa 90tti har'a ganama mana jireenyaa isaanii Finfinnee jiru keessatti du'aan boqotaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti durataa koree birkii dhimma fayyaa mirgawwan dhala namaa sadarkaa addunyaaf dhaabbatoota sadarkaa addunyaa akka ta'an bakka bu'aan Niiw Jeersii Kiriis Smiis seera haaraa mirgawwan dhala namaa Itoophiyaa lakkoofsa 861
wixinanii baasan ilaalchisee kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Wixineen seeraa kun kabajaa mirgawwan dhala namaaf kennamu deeggaruu fi Itoophiyaa keessatti bulchiisa hundammate akka ijaaramu jajjabeessuu ka jedhu. Ammaaf bakka bu'aa uummataa kutaa Koloraadoo Maayik Koofman waliin ka seera kana dhiyeessan yookaan immoo ispoonsarii godhan yoo ta'u, miseensonni mana maree kabiroon illee akka itti dabalamuuf jiran abdii qaban. Koongireesmaan Kiriis ka bakka sanatti argamuudhaan gabaastee turte Tigist Gammee kanarratti gabaasaa qabdi. Har'a wixinee kana ifa yeroo goonutti Itoophiyaan sababa mootummaa mirga lammiiwwanii eeguu didee fi seera cabseef jeequmsa keessa galtee jirti. Kun immoo nu yaachisaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan uummataa Kiriis Smiis kaleessa ibsa yeroo kennan. Achumaanis as yeroo dhaabbannee jirru kanatti lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaawwaman mana hidhaa jiranii yakki ittiin himataman immoo balleessa isaaniitiin walitti dhufuu miti an balleessa isaanii caaluu jedhan. Bakka bu'aan uummata godina Niw Jersii Kiriis Smiis erga bara 2005 qabee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru ija addunyaa fuulduratti fiduudhaa hojjechaa turan. Biyya Yuunaayitid Isteets wajjin hariiroo gaarii qabdu Itoophiyaa keessa haalli amma jiru xumurri isaa gaddisiisaa akka hin taaneef wixinee kana as baasnee han jedhan bakka bu'aan uummataa kun. Wixineen kunis haala jiru fooyyessuudha tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an of keessaa akka qabu tarreessan. Keessumattuu bara 2005 as waan jiru yaadachiisuudhaan wixineen amma akka haaratti mana maree Yuunaayitid Isteetsii dhiyeessan kun sababa mootummaan Itoophiyaa waan hojjetu hunda balbala cufatee dhoksaadhaan godhuuf miseensonni mana marichaa waa'ee kana baay'een beekanii saniifuu wixineen kun miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets waa'ee Itoophiyaa hin beekne beeksisuudhaa gahee guddaa qabaachuudha akka deemus dubbatan. Since 2005, and really before that, but especially since 2005, when Greg Simpkins, my chief of staff, and I traveled and met with Mellis, President. Bara 2005 inumaa san durayyuu keessumaa bara 2005 yeroo aniif hoogganaa waajjira kiyya Greg Simpkins Mallas wajjin wal ga'uudhaaf gara sanatti malletti yeroo namoonni karaa irratti rasaasaan aleelamanii ajjeesaman sana aleelamuu isaanii durallee mallattoon ifa leezeriitti gallakkisame tuqaan diimaan mataa isaaniirra mul'ata ture. Hoogganoonni mormitootaa kun ta'uu isaa nutti himanillee ni jiran. Himannaan isaanii dhugaadha. Kanaaf ni doorsisamuu ni dararamu. Inumaa Mallas walga'ii aniif Greg Simpkins Finfinneetti waliin geggeessin irratti hoogganoota mormitootaa kana yeroon barbaadetti qabsiisee hidhuu nan danda'anuun jedhan. Kun abbaa irrummaadha. Haalli mootummichaa haala baay'ee gadsigigaataa jirurra jira. Namoonni ni ajjeesamuu, ni hidhamuu, ni dararamu. Kanaaf kan nuti jennu kun ammaa booda haa ga'u dhaabachuu qabaadha. Nuti uummata Itoophiyaaf kabajaa qabna. Mootummaa isa kabaju akka qabaatu barbaanna. Murtee ejjennoo kanaan ittuma fufna. Mariin irratti geggeessamutti fufaa. Waltajjii mana irratti illee walfalmiin cimaan irratti geggeessama. Kun immoo walfalmii nagaa kan hubannoo namaaf kennu ta'a jennee abdanna. Namoonni baay'een akka waan balballi itti cufametti waan achitti ta'aa jiru hin beekan. Gochaan keenya kun gochaa uummata cunqurfameef tumsinee waliin dhaabachuuti. Ibsa mana maree Yuunaayitid Isteets Kaapitool Hiil fuulduratti kennan erga waarratanii booda gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti bakka bu'aan uummataa Kiriis yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa labsii atattamaa labsee dahoo godhatee lammiiwwan mana hidhaatti guurusaas balaaleffatan. They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext. Yeah, there are some problems. Everyone has problems. Dhugumatti baay'ee hammaataa jira. Labsiin yeroo atattamaa akka itti qabannaatti gargaaraa jira. Rakkoon ni jira. Eenyuu rakkoo ni qaba. Garuu labsii yeroo atattamaa akka guuggiitti akka golgaatti gargaaramanii uummata miidhuuf cunqursuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan deemsasaa kana jijjiiruu qaba. Sanammoo atattamaan gochuu qaba. Kanaaf seera kana ifatti baasnee akka namoonni argan gochuu feena. Akka mana mareetti mariin irratti geggeessamu feena. Itoophiyaan duula Alshabaab irratti geggeessiteef duula farra shororkeessummaatti hirmaachuu isheetti gammachuu qabna. Garuu kana gochuun eegumsa mirga dhala namaa sirna dimookiraasii kamirraayyuu eegamu akka guutummaatti hojiirra oolchine sababaa ta'uufii hin danda'u. Uummata Itoophiyaatti kabaja guddaa qabna. Uummanni kun mootummaa isa kabaju isa barbaachisaa han jedhan bakka bu'aan uummataa kun wixineen amma ifa godhame seera dhiheenya bahe seera itti gaafatamummaa mirga dhala namaa addunyaa an maagniskii jedhamu akka hojiirra oolus in hojjetaa jedhaniiru. Seerri kun namoonni dhuunfaa mirga lammiiwwanii biyya isaanii keessatti dhiitan akka itti gaafatamummaa fudhatan han godhu. Namoonni akkasii
Yuunaayitid Isteets dhufuudha yookaan immoo seenuudha viizaa akka hin arganne qabeenyi isaanii akka sossoonee fi waan baay'ee akka of keessa qabu ibsanii amma qoosan jirru sababni isaas lammiiwwan Itoophiyaa waan kun an isaanii ta'uu mitii jedhan bakka bu'aan uummataa Kirismees. Dhumarrattis bulchiinsi haaraan amma Ameerikaa bulchaa jiru gargaarsa fi hariiroo adda addaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaan wajjin qabu hin jijjiira laata gaafii jedhu yeroo deebii kennan Kirismees pireezidaanti Tiraampiin baay'ee waliin beeku garuu itti aanaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Maayik Peens duraanis hojii hawaasummaa biyyoota adda addaatti Yuunaayitid Isteets hojjettu deeggaraa ture ammas sun ittuma fufa erga jedhanii booda akka mootummaatti hojiiwwan biyyi keenya biyyoota adda addaa keessatti hojjechaa turan ammas ittuma fufaa wanni duubatti deebinu hin jiru jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan embaasii Itoophiyaa kanas Waashingtan DC jirutti bilbiluun gaafanne wixinichi koongireesitti dhiyaatee murtiin yerootti kennamee dabarsamu bal'inaan yaada keenya isiniif kennina jechuudhaan dubbimaan embaasichaa Tasfaa Waldeeka jedhaman deebinuu kennanii jiru. kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni liyyuu poolis jedhamu ka bulchiisa naannoo Somaalee aanaaleef gandeen magaalaa Nagellee Booranaatti dhiyoo jiran 5 seenuudhaan lola geggeessee namoota 18 ajjeese 40tti kanneen dhiyaatan immoo nurraa madeesse jechuudhaan jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Aanaaleef gandeen lolli keessatti geggeessame jedhaman kun godinaa Booranaaf godinaa Gujii irratti waldaangeessu irratti kanneen argaman ta'uunis dubbatamee jira. Jarri lole kun ammallee waraana hedduu daangaa Somaalee keessaa gara kanatti fidaa jira jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Bulchiisi nageenyaaf godinaa Randeebiyaa itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ka godinaa Gujii ka godinaa Gujii bahaa rakkoon jiraachuuf mootummaan akka quba qabullee kanas falakkatti barbaadaa jiru dubbatanii gama Somaaleetii fedhii daangaa babal'ifachuutu jiraa jedhanii jiru. Ka jiraataan naannoo sanaa soraaf ibsanirraa jalqabna. Waraanni uummataa dhuu jiru waraan bifa afuriiti. Waraanni tokko waraana liyyuu poolisii jedhani. Waraanni tokko waraana poolisii idilee jedhanii akkuma lafuma baratti iyyuu magaalota keessa ergu. Waraanni tokko waraana hidhataa ganda yookaan afaan Amaaraatiin Taaxaaqee jedhamuun. Kana walumaa galatti waraanni nama waraana afaan kanatti addaan bahee gaantaa waan marmiidhaafate akkasitti leenjamee uummata kennadee wanni nu miidhuu jira. Waraanni kun yoo dhufeetiin namadha kan maaniin namadha waraana akkamii qawwee akkam qabaa maaniin namadha. Wayaan inni qabu wal keessa wayaan inni qabu wayaa miliitarii barritti tanalleen uffata wayaa uummata raayyaa kanalleen uffata miliitariin tunuyyuu lama wayaa liyyuu poolis waraana liyyuu poolisii jedhan kanaatii fi wayaa poolisii idileelleen uffata qawwee namoonni namaadha dhu kilaashinkoo fedhan tanaan namadha BKM yookaan matriyees jedhan kanaan namadha qawwee amma hamsa kaalibereedhaan gara afaan gama keenyaatiin yookaan matriyees makiina gubbaa dhaabanii namaadha kanaan namadha ibiddi gugurdaa ammoo akka bombii darban yookaan akka waan bombilaa jibendee kan ibiddi bombii akkasii waan akkana kan namadha meeshaa guddaa tokko biraa kaa'amoo akka matriyeessaa addi jiru afaan isaa bal'aa kan cufaan namadha waraana militarii yookaan mootummaan adda gugurdaa waliinadha malee waraana gammaa raayyaa waliinadha yookaan sadarkaa raayyaa to'achuu danda'an gammaa nu aduu ittiin jiru waraana mootummaatiin nu aduu jirachuu dandeenya. Waraanni kun eessan namadha ardaan inni itti namadha. Akka aanaatti aana lama keessan namadhe aanaa liibanii fi aana gumii eldallooti. Gamii itti namadhanii olloowwan itti namadhan kun ollaa booranaati. Lafti ammoo boorana san keessa moggaan itti namadhanii tokko funnaan agarsuu jedhanii gandi simmintoo fulaa funnaan agarsuu jedhanii gandi qoraattii fulaa ijaaru jedhanii sadaffaanii fulaa galaana oda diima jedhanii akkasuma oda diimaan dhaattu malka galaana sabira jirmi qoonee jedhanii malka galaana sabiraan malee buruurii jedhanii bakka shananiin namadhe waraanni kunin ollaan inni keessan namadhe kaan qoraatti kaan hadheessaa ollaan cuftiin olla booranaati fulatan namadhuu jira jecha. Waraan naannoo poolisii naannoo Somaaleetii dhufee jecha dhaga'uu jirratan fedhiin warra maal gaafata? Nullee ne gaafaanii wanni haasofnu wanni inni gaafatu waraanni waraana
godaanu ha mootummaa ha makiinaa teknik waan kombooyi waan miila deemaniin cufalti qabatee qabu waraan godaanu waraan lafa qabatee lafaaf deemu waraan lafa fudhata deemu daangaa Oromiyaa gara daangaa Sumaalee kutachuuf deemu humna kasiitiin deemutti nu aduu jira. Nama gamit dhumate san irratti? Garnama 18 nurra dhumate garnama 36 nurra madaa'e. Mirkana lakkoofsi kun? Sun awwaalallee dhaqaachi turee gaddeebi'u jira. Lakkoofsi kun dabaluu danda'a garuu haqiiqa haga hin jennu dabaluullee danda'a ammoo haganatti tilmaamama amma wanni amma harka qabanii. Waraanni kun amma dhaabatuma waraanni kun ammallee numu jira. Eessi jiran waraanni kun? Waraanni wanni hin jirtu durattuu adoo gama keenya itti beekannee wanni hin jedhini lafa wayii qaqqabatee irra qubatee bakka garii duratti karaa moda diimaa kajalaa kan hamma galaana kanaan fuula duratti hiikeen illee qaba garaa ammoo gubbaa kanaan fuula duratti hiikeen hin qabu bakkum durii jiru jira bakki inni durii jiru sun ammoo lafiteen gubbaa malee lafi isaaniitii miti lafa fudhatisan mirkaneeffachuu fi akka namni keessa hin seenne gooti duuba fuulaan isin dura cochooteen illee hin jirti akka galaanaa fuulaan ammoo isin bakkuma itti waladhaan jirtu illee hin jirti ammoo dhaabatee illee jechuu hin dandeenyu waraanni kun amma agam maal namni itti fa'uu jiran amma sanayyuu waraan hedduu buusuu jiran jechuu jiran dhaabatee jechuu hin danda'an borillee nama dhuu danda'a halkan kallee nama dhuu danda'a jechuu danda'an. Waraanni kun eessaa dhufe? Daangaa Sumaalee ka harma lafammaa fuul jijjigaa kan ka dooloo kan ka agartee godee kan laftan cufanuu fa'uu jiranii gadi makiinaan guuranii nutti hin dhufanii achi faanii nutti hin dhufanii nuun aduu jiran. Mootummaa faatti himattanii mootummaan maan jedha? Mootummaa itti mannee qabatamaan agarsiifnee bakka waraanni ta'u waraana militeerii Itoophiyaa ka amma lafa ta'een isa hin jiru kumaanda pooliseedhaan kan facuuf itti geessanii agarsiisanii bakka inni jiru taa'ee ilaalee waraana mootummaati waraana militeerii jedhee warri nu mirkaneessee waraana mootummaati isaan haduu jira jechi jedhu mirkaneessanii jiranii garuu gama mootummaan naannoo Oromiyaa humnitii adda sanni qabaatee waan kan waraana kan dura dhaabuun dhibeen hin jirtu gara mootummaa jiddu galeessaati amma yoo amma deemu kanallee warri waraanaa hin jira afaan dhaabisiitiif afaan waan kan goonaa wanni jedhanii nama deebisana gammaatitti hin jirtu. Waan warri Somaalee dhufuu isaanii jijjiga fa'aa dhufuu isaanii wanni mirkana afaan kaname irratti argamanti jira waraanni namadhu. Waan adda addaa jira waraqaa eenyummaa yookaan kaadii waraqaa jedhan kun kan isaanii ofirra qaban kan agartee kishi isaanii keessa arganii jira akkasuma waraana militeerii ta'uu isaanii ammoo akkasuma waraqaan eenyummaa kan militeerii kan waraqaa agartee eenyummaa Itoophiyaa makalaakiyaa saraawuti jedhee eenyummaa irratti mirkaneessa nama ajaja waraanaa kan gurmurraa dhahaa qabullee cufin jira akkasuma lafinni keessa dhufu sunillee namni kun amma kayaa kan jedhee namatti himee dabarsuu jirullee ni jira ilaan argani wanni adda addaa wanni mirkaneessanii waan hedduu jira mirkana ta'uu isaa hubatamee jira akkasuma waraanni mootummaa itti dhufee hamma mootummaa jiddu galeessaa kun itti dhufee laalee eessa dhuftan jedhee gaafatee kanam kennu waliin jiru bakka dhufeef jijjigaa dhufuu isaa godee dhufuu isaa dooloo dhufuu isaa cirrattee kun lafee hedduu dhufuu isaa afaan namni keenya isaa waliin jiru afaan yoo isaan gaafatan caqasanii mirkaneessanii jira waan ta'eef achi dhufuun isaanii mirkana. Akkanitti nama dhanii jette tan keessatti nama du'i malee nama dhumatu malee manneen barnoota afaan wanni miidhaman afaan waajjirri mootummaa biirooleen wanni achitti wata afaan jijjiirti. Hin jirti. An fakkeenya oda diimaa mani tamaarii kan yeroof jaalanii jalqabanii jira ooburuun jallisiin itti fayyadaman ooburuun gugurdoon kalabuu galaanaa itti fayyadaman hin jirti akkanuma malee faampiin bishaanii gugurdoon ka fula sunitti hagamma ummati ittiin fayyadamaa ture hin jirti magaazinootiin gugurdoon ummati midhaan itti galfatu hin jirti waan hedduu jira waan akkana kanatti biyyarra bade. In saama wanni sun cufti saamamtee fudhatamte jecha saamamtee jecha faatan jecha uummata dhanii keessa baasanii waan sun cufa keessa faatan jecha. Amma nama gamii baqatee ali jira jechuun waraan kanaan. Waraan kanaan walumaa galatti gandii amma baqatee bakka durii qubatee buqqa'ee ali jiru yoo xiqqaate ganda shaniitiin yoo xiqqaate namni 15 lafa baqatee bakka durii qubatu oobruu durii qubatu qa'ee isaarraa buqqa'ee. Laf durii hin qubannetti laf biraatti horii qabatee loon qabatee baqatee keessatti deebi'ee jira. Kan mootummaatti ammoo obbo Adoolaa mi'eessoo dubbifne obbo Adoolitti gaafatamaa dhimma nagaa godina Gujii Bahaati akkana jedheetiin hiwarreefuu gaafadhu bilbilaan natti. Seera mootummaan isaa ta'uu karaa aadaa lafaalleen immoo tasgabbeessuuf deemaa jirra. Nuti qaama lafa bulchuutitti rakkoo akka jedhame walta bu'iisin jira. Fedhii babal'ifannaa daangaarraa waan ka'u ta'uusaan beekamaa. Isa kana garuu akka dandametti miidhaan hawaasa lamaanurra kan geenye akka mootummaatitti wanni nuti deemaa jirru jira. Kanaaf qaama mootummaallee beeksisnee jirra. Qaama mootummaallee
karma seeraatiin mariidhaa hiikuu qannaa kan jedhu wanni isaanis deemaa jiru. Yeroo ammaa akkuma biyya teenyaatti kumaandi poostiin biyyattiin kabulaa jettu qaama kumaandi poostii kunis gidduu qalee qaama lamaan karaa nagayaatiin dhimmichi daallamaa qabu qaamni lamaan walta dhufee akka mootummaallee akka wal marachuu qabu jaarsi lafaa wal gaafachuu qabu karoorfameeti deemaa jiruun jira ammaa fi rakkicha kan rakkootitti hin jira rakkoon sun immoo akkamii hiikachuu qabaa ka jedhu gara mariitiin akka hiikatunullee akkasi qabannee yeroo ammaa katti deemaa jiru ta'uusaa. Mootummaallee xiyyattanii taatullee namni du'uu jira waan agamitti ariifattan ammallee iyyannoof itti deebitammoo ardhitti iyyattammoo borillee itti iyyattanii eegachuu jirtammoo deebiitti saniin deebiin immoo akkam wayyiree namni kun hedduu baqate namni du'e akkamiin yaaduu jirtan ol iyyannaaf deemuu jirtammoo maal wayyiree. Akkuma duraatti jedha akka mootummaatitti mootummaan dhimmichi kun ammallee karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo kana hiikuu danda'uun mootummaa naannoo Oromiyaas akka jennuu mootummaa naannoo Oromiyaatitti daangaan Oromiyaa daangaan kamuu waan seerarra taa'e san seeraan kabachiifamuu qabaa ka jedhu jennoo isaa ibsee jira. Gama kamiinuu haa ta'u gara seeraatiin dafee furmaata argatu qaami kamuu humnaan dhiibee daangaa kamiyyuu darbee qabachuu kan dandeenye. Kanaaf dhimmichi waan seeraan naannoon kamuu argatuu qabu seeraan akka raawwatamu. Kanaa yeroo gabaabaa keessatti furmaati kennamee dhimmichi kun karaarra deebi'amuu qabneen murtee argachuu qabaa ka jedhu mootummaa jennoo qabatee irra hojjetaa jira. Nutis kanuma giddu galeessa godhannee yeroo ammaa dhimmichi kun kana caalaa kan babal'anne bakka jirutti dhaabachuu qabaa ka jedhu yeroo ammaa gara hojii qabatamaatitti gallee hawaasas mariisisaa jirra. Dhimmichi kun doonfagaatiin asitti dhaabachuu qabaa ka jedhutti deemaa jirra jechuudha. Obbo Dawalati naannoo sun kee jirtu moo karaa deemtee jirta moo naannuma jirta? Naannuma jira hojuma kana abbummaadhaan ka hoogganaa ruusaanaa sirreessaa jiru hawaasa ka barsiisaa jiru anumaa jechuudha. Akkam nama doolee fa'aa nama wataa fa'aa akkam hin beekne jechuun nama baqate fa'aa lakkoofsa nama baqate hagan arginee kaduu hagan arginee waan jedhan fa'aa hospitaala keessaan fakkeenyaaf hospitaala Nageelle Booranaa keessaan nama gamitti hakimachuu jira tan cufu beekuun namni bidire yoo naannum sun jiraatte obbo Adool. Kun akka beekamu kun qaamni akkasitti qaama du'es ka rukutames gama lamaanuu qaamni kana adda baasu karaa madooleetiin kan jiru waajjira fayyaarraa ragaa istaatistikisaa argachuu hin danda'ama. Kaaniif qaama immoo darbee lubbuusaa darbee jiraate immoo sun karaa qaama seeraatiin poolisiitiin qulqullaa'ee qabatamaan meeqa ka jedhu sun gama sanii adda baha. Kanaaf ragaan sun qaama dhimmi ilaaluun akka seera biyya teenyaatitti ragaa waliigalaa akka qaama hooggansaatitti yoo kaa'anneef ragaa tekinikaal immoo akkuma duraatti jenne gama poolisiitiin gama ogeessa fayyaatiin ragaan sun adda bahee kennamu ta'a. Kanaaf nurra caalaa hojii uummatarra hojjetamu hojii hooggansa waliigalaa kennina ragaan gara saniin kennama waan ta'eef. Keessummoota ija lamaaniyyuu galateeffadha. Ansora haala keetii gam kiyyaan nagaan bulla. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee durii kana liibirraa kana isin affeereen achumaan nagaatti isiniin jedha. Wallee sana booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Kengal masaja jabisa ta esena sababaresa Dachia da marka irrike midani challike bishani konne sirranyane orre sirrayane Dachia da marka irrike midani challike bishani konne sirranyane orre sirrayane asabalao ramalao